Sabbar seenaa Abeel jilbeeffatee giddumadhaanii abaaboo akka kennee akkasumas illee Maartiin yuutuubiin banamee fi sabpiraayisii akka taate isiniin jechuu barbaada. Jajjartuurri elurtuudhaan ariifachaan jira waanta ta'eef isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee tokko si yaade viidiyoodhaan dhufee hin beeku jechuudha. Biizis ta'ee jira, ho'is galee jira. Alarratti akka fayyadamu ni beektu jechuudha. Taambilanii hojjetanii ala taa'anii viidiyoo ediitii gochuun daawwantii gochuun gatii guddaa nama baasisa jechuudha. Hojii mana madaamin caala. Haa ta'u malee gooftaan haa eebbifamu jechuu barbaada. Akkam jirture in jabaattu warri hojjechaa jirtan immoo jabaadhaa itti muddaasanii jedha. Warri fedhii qabdan koottaati hojjedhaa jecha. Egaa Meerii fi manati Ermii fi Abrahaam jechuudha. Har'aa Abeelii fi Maartii walitti dhiinaa wal janajjansisna jechuun isaanii wal janajjananii lakkoofsa bilbilaa wal gaafachaa innaa kan moodeelii wayis ta'aa siifachisuu jecha akka isaan turan ni yaadattu jechuudhaan illee kana nan yaadadha. Egaa jalittiin jaalala ishee xamxamaa yookiin immoo dhamdhamaa akka jirtu beekamaadha jechuudha. Egaa garee warra sana kaliseen dhumne gareen garanaa egaa garee jaalalaati garee fiqirii jedhaniitoo uumaniitoo jiru wanta ta'eef isaan dhufaniitoo jiru. Innis immoo abaaboo wal fakkaataa kana biraami yeroo darbee Hermeellaadhaaf kennee kan jedhamu ni jiraata jechuudha. Dubbii akkasii ta'aa jira. Garuu namni jooko namni yuutuubii sabiskiraayibii 100,000 fi wayi qabu abaaboo bituu dadhaba jedhee iyyaadu kan jechuudha. Maaliyyuu haa ta'u isa kanadha gaa'ii. Abrahaamis yoo ta'e maalis yoo ta'e jechuudha. Na dammoo uummanni abaabootti hojjetanii bifa tokkoonis hojjetamuu danda'a. Abbaanis akkasumas kana wal fakkaatu filachuu danda'a wanta ta'eef amma kana isin dhibiin isiniin jechuu barbaada suma hajji jechuudha gaa'ee. Haa ta'u malee egaa haala sanadhaanii gammachiises hin beeku natti fakkaata abaaboo kenneefis hin beeku. Egaa yeroo darbe isaanii takka ruutan si araarsaa takka jaarsummaa ergadhu takka maal jedhe jechuudhaan hojii akkas hojjechaa turanii isaaniyyuu indoon biraan jedhanii waliin jedhan jechuudha. Callisanii wal biraa deemaadha kan isaan turan jechuudha. Dubbiin garuu akkas miti jechuudha. Isinii galti mitiiree innaa hojiidha jechuudha. Amma immoo yuutuubiin banamee fi jira jechuudha. Ishiin immoo waa'ee malkitaa sooftiyyuu baazawee jechuudha. Amma Hermeellaa iyyuu waan argiteen qabattu Maartiin xiqqoo ishee jechuudha. Inaasuutti wantoota garaagaraa jechuudha. Garuu wanta akkanaa kuni sirrii miti jechuudha. Amma waa'ee Ruutaa fi Abeelii maaltu shaggare? Dhugaan isiniin jedha. Ittuu dubbiin bada jechuudha. Ittuu wanti garaagaraa ta'a waan ta'eef waa wal lolan isin qabanii maraaramuun amma kana keeriidha jedhee yaadu jechuudha. Karaa mataa kiyyaa dhageessanitti. Innaa jechuudha gaa'ii dhufe jechuudha. Akkattiin kennitee fi beektaa jennaa yeroo jalqabaaf jechuudhaan immoo asittis immoo dorgommii yookiin immoo leenjisaa fudhachaa ture jechuudha. Dhiinii warqee walalaan jedhaanii isa biraanis immoo Maartiin nama akkamiitii naaminaa jennaaniin Maartiin baay'ee nama gaariidha. Erga Maartiin gara jireenya kootii dhufteetti ta'ee wanta baay'ee isaas sirratee wanta baay'eetu toora galee innis immoo galtee kisinnaan jechuun naa bilbiltii naa barreessitii kan jedhudha jechuudha. Na maayikii kiyya argitanitti miti maayikii bitachuu wallaalee miti garuu maayikii yoo bitee maal fayyadamti maalitti gooti jedhanii na shakkuu danda'u akka carraa mul'achuu danda'a na chaarjirra kaa'u maal jedhu jedheenani ese malee ani nuti qimamii mana madaame okkoo waan baay'ee sila yaannuuf malee jechuudha. Mee rifeensa mataa keenyaatti kaafnee okkoo akka qeessa miila keenyaatti waaqa uffisuu hin dandeenya. Garuu nuti eenyu fakkaxammaa amaa jirru fi maaliif fakkaxammaa jirtu tokkoon keenya yoo beeknu dubbii wal keessa maayikii bitachuu dadhabdee yoo naan jettanii fi yoosii akkanaan viidiyoo waraabu ni beektu waayii fi akkanaan hin qabne ni beektu. Garuu aarsaa dhugaan siniin jedha dhugaa dubbachuuf taanaan eenyuyyuu akka kana nama yuutuub hojjechaa jiru kanatti hojjetu rabbi isa dhugaan siniin jedhamu. Amma kanarraa fagaatu natu beeka waayii jechuudha. Bilbila kiyya aarsaa kaffalchiisee ofii kiyyaaf aarsaa kaffalee kaameeraan na barbaade. Garuu waaqayyoo faa galatu inni kana dura na gargaare isa dhufusa kana gargaaru abdii guddaan qaban abdii guddaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Akka namaan taane waaqayyo akka nama gargaaru nama naa dhufa waan ta'eef jechuudha. Na isa kana isin jechuu barbaadeen isin hiruu barbaadeen obboloota kiyya qaaliiwwanii egaa baay'ee nama gaariidha. Edda ishiin dhufteellee sitti toleera baay'ee gaariidha. Naamna jedhee Abrahaamis jajjabeessee jechuudha. Izzoo naamna jedheeni
isaanii egaa jaalala isaanii jabeessuuf jaalala isaanii tokkumanii akka waliidhaanii jiraataniidhaaf jechuudha. Egaa Abeel garuu waan hin fixanne tokko yookiin immoo wanta xumura tokko akka inni qabu beekamaadha. Mucayyoo sanadhaanii osoo heddumanni intala ishee kana faana ture yookiin immoo wanni eeyyuu mucayyoo isheen sun biyyatti argatteetti kutaa jiraatte jechuudha. Akka bakka inni godhee cufu hin beekamu yookiin turanii bulanii jechuudha. Dubbii kaasuuf ta'uu danda'a. Iyyuu garuu jalqabuma akka soolii wajjin hin taatu Abeel faana hin barbaadu. Isheen zegaanis wanti beekamu hin beekamu. Inni hundumaa caalu jaalalli mootaadha. Jaalalli mootaadha. Jaalala keessatti immoo jechuudha wanti tokko inni tokko yookiin immoo abbaa manaa yookiin haati manaan waan tokko keessa galteetti taanaan jalqabuma gaafa sanaa lola kaasoo osoo hin taane hubannaaf ogummaadhaan akkamitti akkas ta'uu danda'a jedhanii keessa darbuun barbaachisaadha malee waayayayaya jedhanii ija babaasaniiru taanaan wanti baduun bada jechuudha. Naa obsaan booyagaa dhufte jechuudha. Dhuftee dhaqanii ija qabdee Ermeellaan fiddee Ermeellaan yeroo ishiin ija qabdee fiddee tutte gaa'ee ana carqii bareeda uffattee dhufteedhanii ana tuffadhu kottu jedheeni kan inni jedhe jechuudha. Baaburis diimaadha, carqeenis diimaadha gaa'ee baay'ee namatti tola. Ani garuu carqii diimaan jaalladhu. Carqii diimaa, carqii adii maaliif kan hin jaallanne garuu jechuun carqii adii tokko dafee xuraa kanumaaf malee uffadhee deemuun hin jaalladha waan argettu tuqaa. Carqiin diimaas immoo amma kana nan fudhatu jechuudha. Kana tiraallee minamne yoo ta'e malee jechuudha. Qabsiin diimaan amma kana wanni ta'uu isin jechuu barbaadeenanii. Inna yeroo kanatti Abrahaam Maartinnaan azirta yaaniini kaza boodee akka ishee akkas godhee gisee lama wayii dhungate jechuudha. Ka jaalala isaa ibsatee yeroo kana keessatti egaa jilbeeffate. Yenee huddi yenee fiqar injettuuni homaa dubbanne warqiin jedhaanii hin dubbanne calleetuma kenneef jechuudha. Abaaboo achi booddee ishiinis baay'ee gammaddeetti waan ta'eef homaa qirashiin jenne dafteetuma harkaa fudhatte jechuudha. Maaliif hin barbaaddi nan fedhaa nan barbaadan ture akka inni naaf kennu abaabooti. Achi booda gaa'ee abaaboos kennamee fi baay'ee tokko gammaddee bakka ibsachuu dadhabde jechuudha. Jaalala ishii keessa jiru yookiin immoo gammachuu ishii keessa jiru. Abrahaamis immoo Abeeliin maal bu'aa buustee Ermeellaan gara jireenya keenya dhuftee maartii dha'ee maartii duwwaa dhaannanaa yoo waan baay'eedha jedhee jechuudha. Dhugaadha haadha manaa argachuu jechuun bara kana inni ulfaata. Haadha manaa gaarii, haadha manaa hojii gaarii qabdu, jarra warra biizinasiiti warra akka barbaadan waan barbaadan hojjetanidha. Kanaafiyyuu kuni nama gammachiisa jechuudha gaa'ee. Isa kanadha bakka cuma sana haasaan maal jedhan abaaboo baay'een jaaladha. Eegaan ture jettee eegaa turtee hin jaaladha. Abrahaamii eeyyuu jettee yeroo kanatti maal rakkoo qabarree kanaaf booda bahee guyyaa guyyaan kennuufi dandeessa sirriitti minaamina jedhee jechuudha. Innis immoo rakkoon tokkollee hin jiru jedhee akka waan ofii keetii booddee jettee jechuudha. Ermeellaanii ani immoo yeroo baay'ee siin kennine maal siin taane naamne jedhaniini jechuudha. Booda jaritti lama walitti galanii fataayidha bashannanaa gisee hin galadhanii isaan biraa kutan jechuudha. Biraa deemanii yeroo kanatti baay'ee tokkodhaan ishiin isa gaa'ii abaaboo tokkoon isaayyuu kana yoo son taane tokkitti ishiyyuu nagaayuu akka waan jechuu taatetti jechuudha. Gammachuu irraatiin kan ka'e ibsatteetu jirti. Isa biraas waa'ee rootaatiin kan ka'e walitti xiqqoo ishii namoonni baay'een itti dallattanii tuftaniittu. Ittiin dallaniina ishiin nagaadhuma buusuuf gaariidhuma yaaddeeti. Abrahaamaaf yaaddeeti jedhee jechuudha. Jalqaballee gaafa Abrahaam nama akkamitti ishiin jedhee gaafatullee anarrayyuu siniif irra yaaddi. Har'a maaltu sinirratti ta'e jetti, boru maaltu sinirratti ta'e jetti. Kan inni jechaanii ture jechuudha. Isaaniif iyyuu darbitii nama yaaddu ta'uu ishee jechuudha. Kuni baay'ee namatti tola. Namni namaaf yaadu jechuun yaada walii hubachuu jechuun yaada walii jijjiiruu jechuun gammachuu guddaadha. Sinii galeera. Isa kanaaf kun baay'ee namatti tola. Jabaadhaa sin jenna. Ermeellaa fi Abrahaamis illee akkasuma jechuudha. Kaleessa immoo maalirra turan laata walgahii tureera ta'uu danda'a. Har'a walgahiin keessanii immoo raawwachuu mala walgahii wal biraa jiraachuu
biraa jiraachuus mala waan ta'eef bareedaadha. Qasqasiidhaati qalbii yaadaan kinoo haala kanadhaan jechuudha. Hojii hojjedha dhugaa dubbachuu nu illee nuti tolaa nu gammachiisa wal bocuuquu wal loluu wal tuffachuun gatii tokko illee hin qabu. Dhaloota dhufa maal barsiisna yeroo ammaa kana immoo jechuudha wanti baay'een isaa ta'aa jira dhugaa dubbachuuf wanti baay'een jechuudha dhaloo nama qullaa dirasiisaa dhaabbatu anin beeku ani booda dhaloota booda dhufanii fanii dhugaa dubbachuuf taanaan nuti illee amma tokko jala darbinee waan baay'ee isaa argineera jenna garuu dhaloota booda ol yaa'anii gooftaan isaan eegu malee baay'ee tokko nuufata jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana waxxaatota irratti dargaggoota irratti waan ta'aa jiru een ulfaataa saniin jechuu jaaladhanna dammoo ruutaan yeroo darbe suura qullaa akkasuma immoo handhuura ishee qullaa soolii ol qabdee nutti agarsiistee tooyyette maaliif jennaani yeroo darbees garaatti baay'ee rakkinootii garaa mucaa koo keessa kan jiru suma kanadha jechuun garaa shakkaa qullaa kaatee suura poostii gootee nuti irratti boonyee argitaniitu jechuudha. Namni hin boonye hin jiru viidiyoo sanadhaan namni amanuu dhabuudhaan waan baay'ee garaatti baatti jedhee namni sobee hin sobdi jechuudhaan kan ka'e isheen dhugaa taasistee suura kaatee poostii gootee jechuudha. Ushii warri kaanas jala teessuun jettu miti oduu odeessitu miti nuti baay'ee dubbannee baafanneetu wajjin hin bu'aa turre jechuudha. Engaddamoo sagaraatti baatti maal taateedhaan garaan nama biddeena nyaatee qofayyuu hin fakkaatu jechuudha. Omtuu keessa hin jiru jechuudha. Innaa dammoo isa biraanis immoo jechuudha gaanii waan hin argisiisti nimanni masaati argatte tiktookii irratti eenyuufan kennaa jaalallee koo eenyuuf jedheeni hin dhiisu hin dhiisu aal ta'u yamaan biyyee jammaranyet na jammare na jalqabe daandii gubbaa irratti inde maalidha jedhee laalu ishiin hin dhiisu edda dhiiste edda kennite edda golla biraa seename ulfi uumame kana caala kennuu maaltu jira kana caala hodhu akka barbaaddetti nyaadhu jechuun maaltu jira nyaachisteetta innaa nyaachisteetta jechuudha. Isa dhugaati nyaate malee innaa akka matatiyyuu ifama guutuun hin beeku sinan jaaladha lammiiwwan kiyya qaalii fi kabajamoo ilmaan Oromoo addunyaa maraarra gola madaamii maraarra jirtan guddaa sin jaaladha. Waaqayyo baraa fi jireenya keessan eebbisu kan yaadanitti milkaa fayyaan dhabiina dhala namaatiif fayyaadha. Anaaf illee waaqayyo fayyaanaaf haalaatu lafa yaade lafan karoorfadhe naanaa gahu sinin jechuu jaaladha. Sinis haa gahu milkaa